ciniintee ilaaltee akkaataa itti ciniintu immoo dura itti yaaddee ta'uu qaba. Si galee dhiira bara kanaa jedhee hin beeku. Dhiira bara kanaa garuu dhiirri immoo gaafa inni shamara bara kanaa jedhu idabbireenyaal. Maaliif ofii isaatii bakka hunda lixee baheetu namni hundi akkasuma itti fakkaatee shamara bara kanaa jedha. Laali shamarri bara kanaa guutuun akkasii miti. Amma dhiirri akkas jedhee yaadu. Amma dhiira baalagee arguutti hin argine samma yoonaa. Alhamdulillah. Itti galee. Jecha kee dhugaadha garuu dhiifama naa godhee al tokko tokko dogongorri dhiirota bira baay'eetu jira. Shamara bara kanaa jedhee walitti qabee gaafa waamu dhuguma dogongorri jira. Ammas dogongora lama wayitu jira dhiirarraa. Kanan hin jaallanne wayi. Tokko shamarran heerumtee galte warra jedhan sun dogongora. Dhiiratu fuudhee galte kan fuudhee galte dhiira malee siin ofiiti. Ofii hidhattee itti heerumtee ofii hin galle. Dhiiratu fuudhee galche. Inni lammataa shamarran biyya bara kanaa gaafa jedhamu walitti qabanii waamuuni dogongora keessaa yoo maqaadhaan baay'ee gaariidha. Amma gara dubbii isa dhugaa gara ijootti deebineera isa dhugaa jechuu gara qoosaarraa gara dhugaa. Shamarranii akka kootti shamarran tokkoonsi dhiira kuma ol gitti tokkoonsi isii dhumti shamara bara kanaa jedhamtee waamamtu sun badduun suni isii dhumti badduun sun dhiira gaarii 1,000 ol gitti. Dhiira gaarii 1,000 maaliifi naan jedhe tokkoffaa akka amantiirraa yookaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam dhiira amaanaa hin jenne bar salaataaf shamarran amaanaa jedhaa du'anii gaafa du'an lal argite shamarran amaanaa jedhaa du'an sana qofa miti. Namichi tokkotti dhaqee haadha moo abbaa jennaan yeroo 3 haadha jedhanii kaanii arfaffaa irratti abbaa jedhanii. Laala haga isin nu caaltanu laala. Inni sadaffaanoo abbaan yoo dhiira guddise otoo hin taane abbaan yoo intala 3 durbaa 3 argatee intala durbaa 3 haala gaarii kunuunsee guddise kan jannataa ta'a abbaan sun. Siigalee yoo dhiira hin jenne maqaan keenya hin kaane jechuudha. Bakka kanatti maqaan keenya hin kaane. Walumaa gala isiin qaalii dhugaa dubbachuuf jabeenya warra heerumanii galan warra jedhu immoo warra heerumanii galan namoonni baay'ee warra heerumanii galan gaafa jedhan shamarranuma sana badduudha. Na'u akkasumatti wallahi akka yoo sammuu namaatiin yaadne namichi fuudhee galche sun nama akkamii akka ta'e utuu beekanii hin jedhanu kan. Anama fakkeenyaaf nama fuudhee galche nama haadha manaa isaa miti ollaadhaan taane baay'een arge dhiiruma jechuudha. Siigalee dhiirris jallachuu danda'a. Kanaafuu 100 shamarran heerumtee galte jettanii bifa tuffii wayitiin dubbachuuni kun dogoggora guddaadha. Ammas immoo dhiira bara kanaa jedhanii dhiirri tokko afaaniin dubbata keessaa qulqulluudha. Shamarranis akkasuma tokko afaan irra guddaa namoonni afaaniin dubbatan keessi isaanii qulqulluudha. Irra guddaa. Qulqulluudha jarri. Amma jara kaanidha. Rakkoon jara kaanii. Amma namoonni immoo maal jedhu beektaa namoonni tokko warra afaaniin dubbatan kana shamara bara ammaa afaanuma irraan jedhu bara keessa otoo hin beekne itti siqaniin maal eenyummaa nama sanaa otoo hin beekne. Kanaaf isin qaaliidha isiniin jechuu barbaadeetan. Nus immoo qaaliidha beeki. Jechuun nu rakkasan jennu nus qaaliidha isinis qaaliidha. Akkasii wallaahi nutis kabaja isinii qabna. Isinillee akka nu kabajanu akka nu jaallattan nus hin beekna. Garuu inni bara wal arrabsinu sun haafu. Wallaahi. Warri amaanaa dhiiraati isinitti kenne amaanaa dhiiraati eegaa jedhee isinitti kenne amaanaa keenya isin gaafannu malee waan biraa isin hin gaafanne dhiifama nu godha. Isinis bakka argitan lixinaa kaabana bakkuma hunda ulaa argattanii mangalinaa thank you abdii koo galatoo ulaa argannee irra jettanii galinaa dhugaa sa'uudhaaf ilaa bakkuma galtaan sana dhaggeeffadhu rakkoo keessan isinitti himaa dhiira jechuudha dhugaa rabbii. Wallaahi billaahi
Wallahi billahi bakka tokko galee hin beekuan. Hai. Muuxannoo qabdi Bakka hunda miti bakka tokko galee hin beekuan. Miira keessan jira bakka hunda gaafati jettu hinaafaan jira warra bakka baay'ee gaggalanitti. Sii galee. Hinaafaan qabu kun waan nama hinaafisu wayii hin qabu. Waan hin beeku waan hin beeku dhugaa rabbii waan nama hinaafisu garuu hin qabu. Fakkeenyaaf haadha manaa isaa wajjiniin sobee jiraata malee jireenya gaarii waan jiraatu natti hin fakkaatu. Maaliif sila bakkeedha nyaatee argeera beektee kan mana keessaa kuni waanuma lafattaa fi wayiitti fakkaata. Abdii natti kolfii taa'edha. Amma mucaan kun ragaanaa baatiyaan. Abdii imam namni jedhamu kuni na beeka nama deddeemu mitiyaanii. Innis na beeka wallahi billahi isa dhugaati bara. Hiriyaa kooti na beeka sirriitti na beeka. Hiriyoonni koo warri yeruma hundatu akkana jedhee kakata jedhanii ani hin beeku. Rabbitu si beeka hin kakatinii yoo gaggaltes dhiifama rabbiin gaafadhuuti. Akkamitti si beekaa naan jedhi. Namni bara kana akka nu beeknu hin ta'u bara. Akka inni itti na beeku sitti hima. Anis isa nan beeka suuraa isaa yoo amma fidiyas baagiraawundii kaa'e suuraa koof kan isaa dhumnee biyya kana seennee waggaa afurii wayii jitu. Kan kooti moo kan keeti? Okay. Gaafa biyya kana seennee waggaa afurmu maalatti fakkaata? Abdii suuraanuu akkasitti walitti ciqilfannee kaane waggaa meeqa? Biyya kana seennee waggaa meeqa? Xixiqqoo tokko nama waa danda'u wayii miti beektaa? Xixiqqoo wayiiti sii galee wallahi billahi. Erga gaafa sanaatii Rabbiin akka dhiisu wallahi. Miidiyaa kanarra yoo ta'an waasan dubbii rakkisaa dhaabeekaa. Erga yeroo sanaatii bakka hin dhaqe na beekaa. Anis bakka ni dhaqu nan beeka amma bakka deemeeraa hin deemne nan beeka maaliif tokko ollaa koo jira lammaffaa immoo quba wal qabna guyyaarraa walii dawwalla yoo guyyaarraa hin dawwalle guyyaa lama sadii walii dawwalla. Kanaaf quban qaba qubana qabaa jechuudha sii galee malee nama deddeemu miti nan taphadhaa nan qoosaa akkanaatti hin galu qoosaa deddeemee intala namaatti zinaa gochuu yookaan haadha manaa namaatti zinaa gochuu yookaan obboleettii namaatti zinaa gochuu hin barbaadu maaliifan hin barbaadne akka namni obboleettii kootti zinaa godhu hin barbaadu sii galee nama obboleettii kootti zinaa godhe akkasii bara. Qorataa. Ati amma bakkuma siin taane wayii argite malee jechuudha. Obboleettii irraanfatta. Miin irraanfatta. Akkuma qabdu meeqa qabda obboleettii osoo siin jedhanii irraanfatta. Laala. Annama nama lama gidduu bulee wallahi billahi tuun hin tuqin dhiise. Nama lama gidduu bulee jechuudha. Sabiyyiidha. Sabiyyii ta'uu dandeessa. Ammatti yaadachuun kan keekuu of bakka qucciitii wayii irra jirta bara. Yeroo sana maal ta'e? Laa wallahi billahi. Akkan itti bulee ana ta'uuf beeka. Akkan itti utuun of qabuun miira koo to'adhee akkan itti bulee ana ta'uuf beeka. Malee waa isa biyyummaa miti. Sii galee utuun irra firiin bulee miira koo to'ata. Wallahi. Akkanaaf akkana bultee akkanaaf akkana si bukkee bulanii. Sanuu bar jarattiin ati dhiiraa naan jette bar waan sidii wallahi billahi ati dhiiraa naan jette dhiira miti ati naan jette obsin billahi rabbiin na argaan immoo akkan itti bulee anaaf rabbitu na beeka. Sii galee. Malee qorataan nama waa balleessu. Utuma mana namaa dhaqee. Jammarii nama lama taanaanii akkumti akkana jettu hin jiru garuu. Wallahi zinaa godhan wallahi hin godhan. Qolli harkifteetuma fitee ta'uu dandeessa. Rabbi sinaan goosisiin zinaa sinuma hin godhu abadan doo hin bada malee wallahi yaa rabbi nan goosu. Ilaa dhaggeeffadhu warri godhanis beeka kanatti miti bara. Jarris ikkoo rabbiif amanamaa wallahi jarris akkuma kana jechuu bakka gaafa fuunee halaala godhanne goone jedhan malee itti karoorfatanii godhani garuu immoo gaafa achirra qaban hin irraanfatu. Waan godhani yoo arga godhani yoo haraama ta'uu isaa yaadatu beektee dubbitu akkas ta'e. Namni haraama godhee beeku laa namni kana dura of qabaa bulee. Wallahi dhuguma bara namni kana dura waa goggodhee beeku deddeemee beeku suusii xiqqaa waan akka. Of qabaa bultee kaasiin jedhanii shamarratu jalaa siin jedhaa yeroo of qabaa bulee.
Ofii deembule bara ofii deembule dhugaa dubbachuuf. Siigalee ila namni yeroo hunda sigaaraa saabuu yeruma hunda sigaaraa barbaachisa. Namni immoo sigaaraa saabee hin beekne yoo sigaaraa argeesi dhimma ittiin qabu akkasii bara dhimma ittiin qabu. Akkasi dhugaadha garuu. Kanaaf dhiisuun koo waan ittiin barreef ta'us danda'a. Wallahi ani hin beeku. Keessa koo illee hin jiru. Garuu dhiisuu itti baruu fi dhiisuu dubbichi dhugaadha jedhee mirkaneessu amma dubbii itti baruu fi itti baruu. Sammuu na argita guyyaa tokko kottuu mana koo buli na argita akkasitti bu'u. Wallaahi hin bulu maal lafti naganti. Akkana dhagoodhe. Kottuu buleen argitaati jedhame isayyuu cirraash. Wallaahi hin bulu. Isma dhugaatiin jedhe bara gaafa sana. Isan asirratti miidiyaa wajjin taa'ee dhiirratti haasa'u. Wallaahi laazim shamaraa wajjiniin taa'ee. Na argita sammuu yookaan hiriyaa kee wayiitti ergi. Garuu namni jaalladhu nama kan kooti jedhee jaalladhe amaneennaan bira taa'u miti waan barbaade yoo godheyyuu bakka akkuma qobaa koo jirutti natti dhaga'ama naman jaalladhu wajjin jechuudha. Garuu zimmi jedhee miidiyaa irratti sargee namoota tokko namoota miidiyaa irratti argite akka qaamaan argee hin beeku si jammar. Alhamdulillah. Murteessoo. Garuu isa si bira bulu miti jechuudha. Yookaan hin dhufin yookaan immoo ishiidha mana jiru anaa mana hin jirre wayii kottu yookaan hin dhufin. Ansi laafuu mana nama qobaan nabu. Qobaa mana dhiirri jiru qobaa maaliifan naqa? Eenyu wajjin deemtani? Wallaahi qobaan naqu. Lafti nagaa miti? Eenyu wajjin deemta? Akkamitti mee jechuun akkamitti taa'ame mana dhiirri jiru qobaatii maal godhu? Hiriyaa kee wajjin deemtaa jechuudha. Hiriyaa koo keessaa nama ciccimaa wajjiniin an deema gaa. Dhiira moo durba? Dhiira abbaa mana jechuun abbaa mana koo yoo ta'e abbaa mana koo fudhee deema kaa yoo abbaa mana hin qabne immoo addunyaa koo durbaa wajjin deema. Maal godhu deema? Hirmaannaa qabuun qabalaa. Macha dhufta abbaa mana qaba. No. Hin dhufin karaa keenya hin dhufin. Ifa manaa godhe. Hayyo. Hirmaannaa mana dhiira laaxxee dhaqu maal godhuudhaan asi jammar mana laaxxee yoo ati fuute haadha manaa keessa yeroo dhufna. Haadha manaa keessa yeroo si eebbisu. Haati manaa koo immoo gaafa isin dhuftanuu mana ollaa deemti. Jechuun mana firaa fa'i guyyaa lama buluu deemti. Amma isin dhuftutti bultee teessee hidhee dubbistee galtaa jechuudha. Lakkii nuti silaafuu akkamii beektaa amma akkuma biyyoota salaxananiitti bilbila keenya dawwallee mana jirti haadha manaan kan kee jenna. Hin jirtu taanaan immoo baga nama wajjin dhufne waan haati dhiifaman bakka kanatti dhiifamanaa godhe bilbila kooti yoo wal dubbistan malee haati manaa koo bilbila hin qabattu gaafa I am sorry. Bilbila hin qabattu haadha manaan kan kee? Bilbila koo wajjin qabanna qixxee qabanne. Yaada bareeda garuu immoo ati yeroo baatu akkamitti argatta amma fakkeenyaaf yoo gadi baatu akkamitti argatta haadha manaa kan kee garuu bareeda bilbila tokko fayyadamuun bareeda jaalladheera. Wallaahi. Tokko fayyadamna mana keessatti wajjin yeroo teenyu bakka wanta hundumayyuu ija sii tokko sunan jaamsaa ija koo tokko sunan jaamsaa akkasitti wal cinaa teenye ilaalla wanta hundumayyuu. Harka sii tokko sunan cabsa koos tokko nan cabsa. Tokko taana jechuun wanti hunduu tokko ta'a. Sii galee. Tokko ta'uun bareeda siin jedhe bara hamma tokko ta'uun bareeda ta'ee sumatu utuun barbaadin bitee itti kenna. Naamani maaliif jedhe sagalee sii kana manatti bakka sagalee sii kana bakkeetti si dhaggeessisa ilaa waan namni qabeeyyisiisaa dhufaa sitti fakkaata. Achi. Laa ilaaha illallah. Maal jechuun? Fiigda guyyaa makaatee fiigda hojii keerraa baatee jechuudha. Isa manaan kursii nyaattee nagaadhuma baate. Achiin gaafatti dhaqxee mana qaqqabdu isheen qodaa miicaa jirti uffata miicaa jirti mana sisirreessaa jirti ganaa dhufa jettee jechuudha. Fiigeera qonaa baricha no maalish baricha kana keessa silkii bitanii itti kennuun
namicha sammuu si keessa jiru sanaan wal bira gahaa jechuudha si galee. Qorata naamani ati jechuudha naamani ati bilbila ittiin kennitu shakkitee bilbila kee qabachiista taanaan jechuudha jaalladheera paartii kana jaalladheera garuu shakkitee bilbila akka seenin qabanna dha'uu wanti yoo ta'e jechuudha. Utuma isii namanii haadha manaa kee taate sheexanatu si waswaasti. No. Isii qofa miti bara anis isi waan nama barreessuun argiti waan isiin nama barreessitu nan ilaala tokkotti fayyadamna wajjin waliin shakkin jechuudha. Wanta hin taane namatti hin barreessine. Dubbii rakkoo amma dhugaa warri koomentii kana maal jettu an garuu si jamar bilbiluma sana akka seeniin qabanne yoo tarii birriin dhabamee haalli jireenyaa si mijachuu didee bilbilli tokko ta'e haa ta'u garuu ta'uu baateennaan amma yeroo inni geemii taphatu anis taphachuun barbaadu yeroo itti wallollu jiraachuu danda'a. An akka kootiitti fakkeenya fudhadhe. Televiziyoona ilaalti yeroo sana. Amma yeroo dhiisii dubbiin hin ta'uti akka kana miti amma fakkeenyaaf hiriyoota seetti dawwaluu barbaaddi achiin kan keetu dawwala maatii seetti dawwaluu barbaaddi bakka silkii gidduutti jechuudha walloluutu dhufa. Wallaahi sababa silkii walloluu dhufa ilaaluu wajjin qalladhu. Walloluutu dhufa silkiidha jechamu. Jechuun amma fakkeenyaaf kaardiin qabu fa'aa jettaan ilaa kaardiin qabu daataan dhume jechuun ni jira. Maal itti boontu? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maal jedhaa? Fayyaadhaa? Amala kee beeka bara waan ati jedhaa dhufte. Maalan jedhaa doo? Qorataan kun nama faarsaa irraa yoona jetti. Laala akkasuma osoo hin taane awwaliidhaa wajjin utuun taphadhuu tuuran qixaaxii irraa qabu bahee jennaa ina araara malee mazmuurii irraa qabaa jedhaan dhufe. Na dhiisee dhaqee gastii banate. Maal jechuudha? Maalin beeka boo mucaa'uun laphee na fixee wallaa'e. Fiqirii si qabsiisee? Harri fiqirii maaliin na qaba bu'aan? Okay. Wal baraa Samiiraadhaan. Lachuu Samiiraa. Ayyee. Anis Samiiraan jedhama. Waanti bareefnatti toleera. Wantu garuu nan beeka mucaa kana nan beeka. Maashaallah. Thank you. Akkasii natti dhiyaattuu beektaa sabu. Hammam walitti dhiyaattu. Meeqaa hadhuuti? Taakkuu tokko walakkaa. Namni nama nu isiidhuma gaafadhu. Taakkuu tokko walakkaan koo walitti walumatti jirtu malee maali walitti jirtu. Awwaleensi waamaa jira. Anamoo? Na waamaaraa idhiiniin anaati. Eenyu waamaara awwalee? Harkisii rabbii jedhi harkisii hoosii danda'ame. Awwalee moo? Harkisiin hoosii danda'ame. Harkisiin natti fidii? Miliki. Baa achumaan. Wala dabduu? Wallaahi nan araara wallaahi. La isa kana gaan harkisa taaraa jirtu. La wallaahi arraba miti lakkii booma rabbeedhe. Samiira harkisi awwalee. Hin harkisu wallaahi. Tincitte moo? Wal jaallatu bara. Wallaahi hin harkisu awwalee. Maa siyuun isii jaartii isaatii maa? Eega kanaaf sitti haaraa jirti bara. Jaartii awwalee moo? Lakkii fudhadhu wallaahi bilaafiyaa. Lakkii an takka maal anti godhata rabbii jedhiiti. Takka. Maa awwalee maa itti gootati qabaa kan bira? Bultii dhiigdee kaa utuma dhugaa ta'e maal jechuun? Qabaa awwalee. Fudhaa warri awwalee fudhachuu barbaadanii fudhaa wallaahi. Fudhaa hundumti keessan fudhadhaa. Ilaafuu fudhataniiru jarri tokko. Wantu amma waan si gaafadha. Eessa baddee dhuftee ati goone? Biyyaan faara guyyaa 5 ergan biyyaa dhufe. Eessa jirtaan? Biyyuma eegasii ati keessatti na beektu hin jiru. Wallaahi jee. Bara sitti cabse. Ji'a 5 ijaazaa galtaati bara. Ji'a 4. Amma ji'a tokko booda nan gala inshaallah du'aa dabara. Maal lagadda boy? Xiyyaara boy nagadaa jirtamu? Nama sakka keetii kanan nagaduu jammar. Qotiyyoo wayii fakkaadha yeroo na ilaalu. Qotiyyoon 100 galee bar. Namni 100 baasaan jiru Itoophiyaa keessatti. Wallaahi kan 100 jedhan maaliif sobdaa anchi?
Qotiyyoon birrii 100 wallahi. Antee qoratanii kan 100 jedhanii hin fuutaa. Eessa? Nu biraa jechuun akka nu biraatti akkas jedhanii ijoolleen natti maneen duranii kaawwan irra ture. Goy. 100. Ofirraa buusuu barbaadaa jiru. Boontu amma 100 hin ta'a. Ba Itoophiyaatti 100 miti 200 fa'ini kaanii inni bakkee motorli jira akkuma akkasaatti inni widdiidhuma inni rakasu 200 fa'i. A'uuzu billahi minash. Indeebi'ee wantichi jira wanti barbaadamu suni gaama 100 gabbaranii fuudhani. Addeen jechuu jiraachuu qaba gaaddee tokko gahameti. Hin barbaadda qorata. Yoo jiraate haa ta'u 100 miti 200 gabbarree fuuna dhugaa dubbachuuf. Maaltu jiraate biyyee nyaaddu? Uzurri hin jiraa? Uzuraayil siyaaf fuudhuu jedhee. Uzurri yoo jiraate 200 yoo gabbarree fuuna. Maa guyyaa siin salaata hin qabne fuudhi kan argatta. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Wantu. Egaa eessaa baare kan laqamaan jiru. Maal nama danuu takkanaan fuudhee. Wallahi no amma dhugaa dubbachuuf shamarran baay'een nama gowwoomsuuf eegalan jedhan gaafa sargii isaanii akka haala mul'anneen Wallahi 100 na biraa 100 wallahi. TV'n jedhanii fayyisoo banii isii ofirra gannaqanii iyyuu fa'i jira jedhanii bara. Fakkeenyaaf namas neerumee ba'e illee kaaduun sobaalaa qorataa waan sitti mala nama seerumee ba'e kaaduun sobataa. Garuu dubartiin tun heerumin jira miti bakkeetti akka argate taane abbaa manaan shawwadu Itoophiyaa keessatti parsantii 100 shawwadaa jiru. Miskiina. Wallahi miskiina rabbii keessattuu dhiirri takka waa argeen beekne ayyee. Waanuma fakkeenya fudhattuma kuma na waamtuun akka keetii waa argeen beekne kun faayidaa biitti qalama yoo jette. Dhiisii ati jiruu baay'ee mooqin yaadatti dhiisii mucaanii isuma jiru rabbiin galateeffatee wajjin jiraata buru amma isatti jedhaartu kana isuma nagaa nyaate koo inni jedhame kun isaa miti jedhee barbaada bar wallahi namni waan beekne kun rakkisaa dhiisi dubbii kanatti hin galanii gooyifan jedhee. Dhaggeeffadhu boontu asilma yugaa hanfucheen wallahi ilaalu malee qaba jennaan fidi cheekiin godhaan jedhu ilaalu malee hin fuudhu abadan. Qo'ee qorataa seenaa ati nama durbummaan qabne hin fuutu. Hai, maal jechuun? 200 gabbaree moo? 200 miti. Nama jaalatu tokko yoo isiin hin qabaanne hin fuutuuni. Waan gaara. Ati fuutee nu sobuun moree qaba jechuuf atis miidiyaarra no. No, dhiirri silmaan gaafatamu maalish. Lakki fuutee atis duwwaadhuma nutti fuutee qabdeettee mogan nutti bahuuf hin jedhe atis. Ara siluma akkas jedhama mudii siluma isaa nam tokko jaallattee fuuteette taanaan ikkoo qabaachuu illee numa qaba. Isuma dhugaa. Hatta nama ammaa miti isa miidiyaa irratti waan arge sanatti alaliisii namuma biyya keenyaa kan hin qabne hin qabdi haati manaa koo hedduutu jira maaliif sataraa waan jedhame wayii jiraadha manaa ofii sataru. Siigalee hin qabdu hin jedhama badanaati manaa ofii. Utuma distiin jajjabe utuma qodaan jajjabe. Amma ona fuutee hanqabaa reekkee dubbadhu. Eh?